Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungummaa mataa irraa oduu isin dhageessifna jalqaba irratti hangafoota oduu. Mootummaan hidhattoota naannoo Oromiyaa faana marii haqa qabeessa godhu malee nagaa waaraa mirkaneessuun rakkisa jechuun qondaallee ABO Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dubbatanii jiru. Magaalaa Bushoftuu mana kiristaanaa Qaajimaa Goorgisitti tajaajiloota mana amantichaa lamarratti reebichi ulfaataan guyyaa kaleessaa raawwatamuun miidhaan jabaan irra ga'ee jira. Oromiyaatti waltajjiin ajandaa walitti qabu marii biyyaalessaa eegale. Oduu kennaa Aybaatiin Israa'el komii maammata farraa Israa'el mootummaa Ayirlaand hordofuu irratti qabduuf ambaasii Dablaan cuftee jirti. Oduu isin dhageessisuun keessi wajjin turaan Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Mootummaan hidhattoota naannoo Oromiyaa faana marii haqa qabeessa godhu malee nagaa waaraa mirkaneessuun rakkisa jechuun qondaallee ABO Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dubbatanii jiru. Nagaa waaraa kan mirkaneessu marii siyaasaa haqa qabeessa yoo godhamee fi akkasuma gaafiin uummataa yoo deebi'e qofaadhaas jedhanii jiru. Dabalataa gabaasa kanaa kittaanutti isiniif dhiyeessa. Mootummaan hidhattoota naannoo Oromiyaa faana marii haqa qabeessa godhu malee nagaa waaraa mirkaneessuun rakkisa jedhu qondaallee ABO Koloneel Gammachuu Ayyaanaa nagaa waaraan kan mirkanaa'u mariin siyaasaa haqa qabeessa yoo godhamee fi gaafiin uummataa yoo deebi'e qofaas jedhani. Qondaallee adda bilisummaa Oromoo ABO Koloneel Gammachuu Ayyaanaa gaafii fi deebii riippoortar faanaa godhaniin dhimma waraana bilisummaa Oromoo haala yeroo garaagaraa irratti yaada kennanii jiru. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dhaabni isaanii gaafiin uummataa karaa nagaatiin fala argachuu qaba jedhee amanaas jedhee jira. Waliigaltee siyaasaa nagaa fi akkasuma mootummaa gidduutti godhame irratti hubannoo waan hin qabneef yaada kennurraa of qusadha kan jedhan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa nagaa waaraan kan dhufu gaafiin uummataa yoo deebi'ee argate qofaadhaas jedhee jira. Qondaallee ABO kun Oromiyaa keessatti wanni dargaggoota hidhannootti galche gaafii uummataati jedhanii dirreen siyaasaa karaa nagaa kan gaafii uummataa kana keessummeessu cufamee jiraas jedhanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo qawwee kan kaase uummanni Oromoo hiree ofii akka murteeffatu haala mijeessuudhaaf kan jedhan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa sochiin hidhannoo guutumaan guututti Oromiyaa keessaa kan dhaabbachuu danda'u uummanni Oromoo hiree ofii murteeffachuu yoo argate jechuudhaan muuxannoo bara TPLF kaasuudhaan ibsanii jiru. Ijoon dubbii gaafii uummataatis jedhee jira. Adeemsi hidhannoo hiikkachuu fi haaromsa hidhattootaa bara 2018 hanqina qabu rakkoo wal waraansaa Oromiyaa keessaa ka'umsa tokko kan jedhu Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ammas adeemsi haaromsa gurmuu hidhattootaa daggalarraa galanii gaafii fi akkasuma iftoomina hedduu kan kaasanidha jedhee jira. Karaan gaafiin Oromoo itti deebi'u kan wabii qabuu fi wareegama xinnaa baasisu karaa nagaa ture kan jedhu qondaallee ABO kun haalli Oromiyaa amma jiru garuu kana hin eeyyamu jedhee jira. Dirreen siyaasaa cufamuu waajiraaleen keenya cufamanii jiru. Miseensonni keenya kumaatamaan lakkaa'aman hedduun isaanii hidhamanii jiru. Ajjeechaan qondaala ABO akka baatee urgeessaa fayyee agarsiistuudha. Rakkoo dirree siyaasaatis jedhee jira. Kanaaf haala akkanaa keessatti dhiyootti dirreen walabaa uumame gaafiin Oromoo karaa nagaan furmaata abdii jedhu hin qabaas jedhee jira. Kanaaf haala kanaa keessatti dhiyootti dirreen walabaa uumame gaafiin Oromoo karaa nagaan furmaata argata abdii jedhu hin qabnu ta'us filannoon ABO inni jalqabaa karaa nagaan qabsaa'uudhaas jechuun Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ibsanii jiru. Magaalaa Bushoftuu mana kiristaanaa Qaajimaa Goorgisitti tajaajiloota mana amantichaa lamarratti reebichi ulfaataan guyyaa kaleessaa raawwatamuun miidhaan jabaan irra ga'ee jira. Faarfataa Naatii Awwalaachoo fi akkasuma faarfataa Tamasgeen Katamaa jedhaman ergaa waamanii gara mana amantaa kanaa deemanii booda mooraa mana amantaa kanaa keessatti reebichi ulfaataan irratti raawwatame jedhanii jiru. Dabalataa gabaasa kanaa Xuubaa Bunee akka itti aanutti dhiyeessiti.
Magaalaa Bishooftuu mana kiristaanaa Qaajimaa Goorgisitti tajaajiltoota mana amantichaa lamarratti reebichi ulfaataan guyyaa kaleessaa raawwatamuun miidhaan jabaan irra ga'eera jedhame. Faarfataa Naatii Awulaachoo fi faarfataa Tamasgan Katamaa jedhaman erga waamamanii gara mana amantaa kana deemanii booda mooraadhuma mana amantaa kana keessatti reebichi ulfaataan irratti raawwatame jedhan hiriyoonni namoota kanneeni. Tajaajiltoonni kun lamaanii fi kanneen biroo bulchaa mana amantichaan waamamanii gara mana amantii kana deemuun walga'ii irra turuu hima hiriyyaan isaanii. Yaada tajaajila afaan Oromoo faallessu dhiyaate mormuun tajaajiltoonni afaan Oromoon tajaajilan kun walga'ii dhiisanii ba'an jedhame. Battaluma ba'aniin mooraadhuma mana amantaa sana keessatti kanneenuma walga'ii waliin taa'aa turanii fi tajaajila afaan Oromoo mormanii reebichi irratti raawwatamuu himan. Namoonni reebicha raawwatan kunneen baay'ina qabaachuu kan himan maddeen kanneen afaan Oromoon tajaajilan sadi dhiyeessanii yoo jalaa ba'an dargaggoota kana lamaan qabachuun haala ulfaataan reebuu himanii jiru. Gochaan kun garee tajaajilli mana amantaa afaan Oromoon akka kennamu hin barbaanneen irratti raawwatame kan jedhan reebichi irratti raawwatame yaalii ajjeechaati jechuun himu. Walga'ii irratti faarfattoonni lamaan waan tajaajila afaan Oromoo irratti dhiibbaa qabu irratti waliif galuu dadhabanii yeroo ba'anitti bulchaan mana amantaa sanaa gara biiroo koo deemna malee hin baatan ittiin jechaa ture kan jedhan. Battaluma kana mooraadhuma mana amantaa keessatti reebichi kun irratti raawwate jedhaniiru. Yeroo ammaa dargaggoonni kun lamaan lubbuun hafanii yaala fayyaas argachaa akka jiran himan. Gochi kun raawwatamuun qaama nageenyaa beeksifameera kan jedhan hanga oduu kana qindeessineetti namoonni gocha kana raawwatan hin to'atamiin jiraachuu himaniiru. Namoota kanneen lamaan dabalatee tajaajiltoonni afaan Oromoon tajaajilan kanaan duras yeroo dheeraaf doorsifamaa turaniiru jedhameera. Tajaajiltoota afaan Oromoon tajaajilan adamsanii reebuun armaan duras kan turee fi waan baratamaa ta'ee jiraachuu himaniiru. Oromiyaatti waltajjiin ajandaa walitti qabuu marii biyyaalessaa eegale. Waltajjiin ajandaa marii walitti qabuu har'aa muddee 7 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa magaalaa Adaamaatti eegale. Komishiiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa beeksisee jira. Dabalata isaa kittaanutti isiniif dhiyeessa. Oromiyaatti waltajjiin ajandaa walitti qabuu marii biyyaalessaa eegalee jira. Waltajjiin ajandaa marii biyyaalessaa walitti qabuu har'a muddee 7 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa magaalaa Adaamaatti eegalamuu komishiiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa beeksisee jira. Waltajjicha irratti bakka bu'ootni kutaalee hawaasaa aanaalee 356 irraa walitti bobba'an ni hirmaatu jedhamee jira. Waltajjii marii biyyaalessaa kana irratti dhaabbileen siyaasaa ijoo naannicha keessa socho'an Adda Bilisa Baasaa Uummata Oromoo yookaan ABO fi akkasuma Koongirensii Federaalawaa Oromoo KFO'n adeemsa irratti gaafii hirmaachisummaa fi akkasuma walabummaa kaasuudhaan hin hirmaannu erga jedhanii bubbulee jira. Akka komishiiniin ibseetti waltajjiin kun muddee 7 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti boqonnaa lamaan qoodamee kan gaggeeffamu yoo ta'u, boqonnaa jalqabaa muddee 7 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bakka bu'oonni kutaalee hawaasaa 7220 mari'achuudhaaf ajandaa qindeessuun bakka bu'oota ajandaa qindeessuu fi filatamaniitti kennamuun isaa kan xumuramu ta'uu isaa ibsamee jira. Akka komishiiniin ibseetti waltajjiin kun muddee 7 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti boqonnaa lamaan qoodamee kan gaggeeffamu yoo ta'u, boqonnaan jalqabaa muddee 7 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bakka bu'oonni kutaalee hawaasaa 7220 mari'achuudhaan ajandaa qindeessuun bakka bu'oota ajandaa qindeessuudhaaf filatamanii kunneen kan xumuramu ta'uu isaas ibsameeti jira. Muddee 12 bara 2017 mariin qaamolee dhiibuu ummatootaa kan gaggeeffamu yoo ta'u, boqonnaa lammaffaa muddee 13 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qooda fudhattoonni qaama mootummaa paartilee dhaabbilee siivilii dhiibbaa uumtota irraa walitti bobba'an 1700 ta'an mari'achuudhaaf ajandaa qindeessu jedhamee jira. Oduu kennaa Ibaatiin Israa'el komii maammata farraa Israa'el mootummaa Ayirlaand hordofu irratti qabduuf ambaasii Dablaan cuftee jirti. Israa'el maammata farraa Israa'el mootummaa Ayirlaand hordofu irratti komii kan kaaste yoo ta'u, ambaasii magaalaa Dabliin akkasuma Ayirlaandiin qabdu akka cuftu ministeerri dhimma alaa biyyattii himanii jiru. Dabalataa isaa Xuubaa Bunee akka itti aanutti dhiyeessiti.
Israa'el imaammata farra Israa'el mootummaan Ayirlaand hordoftu irratti komii kan kaaste yoo ta'u, imbaasii magaalaa Dablii Ayirlaand qabdu akka cuftu ministeerri dhimma alaa biyyattii himan. Gideon Saar Ayirlaand Riippabliik sarara diimaa hunda qaxxaamurteetti jedhan ambaasaaddarri Israa'el Dabliin keessaa ibsa kennaniin yeroo darbees Ayirlaand murtee gamtokkoon biyyuma Filisxeemiif beekamtii kennuu jettee hordofee waamamuu kan yaadatamu ta'uu dubbatan. Itti dabaluun murtiin sun kan fudhatame erga Ayirlaand tarkaanfii seeraa Afrikaan kibbaa Israa'el irratti fudhatu mana murtii idil addunyaa keessatti akka deeggartu beeksistee ishee hordofeeti jedheera. Himannaan sunis Israa'el duguuggaa sanyii raawwatteetti jedhamuun himatamtee turte. Saar akka jedhanitti gochaa fi hololli farra saameetizimii Ayirlaandin Israa'el irratti fayyadamtu kunis hundeessaa mootummaa Yihuudotaa seera dhaabsisuu fi bulchiinsa Jawish akka diinatti agarsiisuu irraa kan maddeedha. Israa'el haaluma ilaalchaa fi tarkaanfii biyyoonni Israa'eliif qaban hubannoo keessa galchuutiin hariiroo biyyoota addunyaa waliin qabdu tarkaanfachiisuuf qabeenya ishee investigooti. Ministeerri muummee Ayirlaand Siimoon Haariis gama isaaniitiin murteen Israa'el embaasii ishee kan Ayirlaand keessaa cufuudhaaf murteessite baay'ee kan nama gaddisiisuudha jedhan. Akkasumas Ayirlaand farra Israa'el yaada jedhu kuffisuudhaan Ayirlaand nagaa deeggarti jedhan. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataarraa odunarraaf qopheeffanne kanneen hanga ammaa turanii oduu isin dhageessuun keessi wajjin ture Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana ture qophiilee OFM kanneen hafan waliin turtii gaarii jecha Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa sheer gochuun wal biraan gahaa jennaan.